Jeneraalota Iiraan gurguddoo gaafa jalqaba lolli eegalu dhayaa jalqabaa saniin Israa'el ajjeefna jetteetiin beeksifte sanneeni. Jeneraalota ajjeefaman jedhamaniitiin beekaman san guyyaa injifannoo Iraanota irratti kan argamanidha. Hedduu takka addunyaatti kan ajaa'iba ta'e jechuudha. Waa'ee jeneraalota kanaatii fi lolli torbaan takkaaf deemaatiin ture kan jiddugala bahaa kanaa fi yaaddoo guddaadha jedhee addunyaa guutuu yaachisaatiin ture. Jittu seentummaa Ameerikaatiin kan amman tana dhaabbate kanarratti mee maal jedhaa jirti addunyaan? Eenyutu injifatee eenyutu miidhamee waan addunyaan jechaa jirtu? Inni biraa artistoonni Oromoo yeroo garteetti afaan qabatanii biyya badhaadhaa tasaas bahe. Makiinaa akkasiin gartee qeerroo fe'eetiin deemu dhumarratti aartiin kilippii kana keessatti agarsiise laalee hedduu takka kan na kofalchiise. Dha'i jalaa jira keekiyyaa badhaadhaa jechuudha. Waan keekiyyaa badhaadhaa agarsiise kanas akka tokko waliin daawwanna. Abdabduu Mobaala Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Artistoonni Oromoo yeroo har'an tanaa sirba warraaqsaa yookiin sirba gartee akka gaafa duraa ummata kanaaf sagalee ta'u yookiin gartee kan haala sabni keessa jiru eega aartiidhaan ibsuun dhiifamee bubbuleeti jira. Yoo meebi anillee muuziqaa hordofuu dhiiseeti jira. Meebi yoo gartee jiraatillee beeydhaan garuu ni jira jedhee yaadu keessattuu amma gartee akkaataa amma itti keekiyyaan itti gadiin dhufe kanatti jechuudha. Keekiyyaan ka tasanurraan bahe jechuudha. Har'an tana guyyaa 2-3 kana keessadha albamiin isaa kan beeksifamaatiin ture jechuudha. Dha'i jalaa jedha. Artistoonni Oromoo akkaataa duraan kilippii isaanii ittiin beeynu irra guddaa jechaani. Yaada isaanii kan isaan ittiin ibsatan aartiin isaanii irra jechaani. Kilippiin isa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Dhiyeenya kana immoo kilippii qofa laaltee osoo gartee sirba san dhagahullee baattee yoo gartee nama duudaa taate yoo kilippii san qofaan jala teessee yoo laaltee maal akka inni dabarsuu barbaade ni hubatta ka. Mee amma keekiyyaa kana laala. Maalinni anamma akkaataa an akkuma ofiitti hiikkadheedha aartiidha wanti akkanatti fakkaateedha. Makiinaa jijjiiramaa qeerroo akkasuma gartee warra masaraa jiru Abiyyi shufeerri boodarra gartee kophaa oofuu raddaatiin qabu boodarra moo maaltu isa mudata mee laala ammas keessatti makiinaa kana haala kanaan osoo oofaa jiruun keessaa bu'ee mee gaggaasa isin agarsiisa. Ka ammoo gama sicaakaa keessa fiigu kana laala amma asitti kun oofuu dadhabee gartee haala deemaa jiru san oofuu dadhabee wayyaanu sana laala qulfii darbe jechuudha amma kun. Haala deemaa jiru yeroo gartee pirootestiin itti oo'usan makiinaa osoo oofaa jiru keessaa bu'eetiin karatti dhaabee keessaa bu'e jechuudha. Wayyaaneedha natti fakkaata qulfii darbee biraa deemee qulfii qeerroon akkanatti fuudhaa wal harkatti ilaala. Kana laala kun laal kana ka gartee dhokatee achi taa'u san laala. Kun amma dhiisee deemee qulfii darbee kana gartaa fiigaa dhaqe jechuudha. Kuni fiigaa dhaqe. Amma kun akka oppodiyoo badhaane jechuudha. Akkana tokkummaadhaan wal qabannee deemnaa makiinaa dhaabbate kana jedhaan akshiinaa yeroo itti agarsiisu an akka ofiitti hiikkadhe garuu hedduutu akkana ajaa'ibsiise laala amma. Qeerroon duuba dhageeffataa jira yeroo kanatti. Akkanatti jilbeeffate jechuudha muccuu ofirraa baasee qeerroo jala jilbeeffatee qulfuma kana kennaa tokkummaa wal qabannee fuula dura deemnaan itti kennite qeerroon qulfii fudhate. Shuf egaa qulfii fudhate amma akshiina inni agarsiisu eegalirra. Kunoo seenee amma jechuun harcaasuu eegale jechuudha namoota garii irraa deemutti jira amma kun dibbeetuma achirraa laala amma namni gariin harca'e irraa gariin harca'e deemutti jira an keessaa mummureeti loluu eegalee akkasuma gartee makiinaa karatti amma qeerroon gariinis lolaa jiran irraa bu'aa jiran jechuudha namoonni makiinaa irra jiranii kaan dibbee rukutaa beekee kaachirraa akkanumatti osoo deemamaa jiru didanii bu'an irraa kaawwan namoota irraa bu'an san tuffateetumaan lakkisaa harka tuttumaa warra irratti hafe amma laal nama sadi moo afur qofa ta'e numa laalaa ka waan ajaa'ibaa aartii akkasuma itti fufee innis kunis irraa bu'ee amma meeqa tokko bu'ee kunis irraa bu'ee amma tokko jee dibbee rukutu qofa tofe jechuudha. Laala akka gartee akka ilaalu mastaawatii keessa tokkochi kun amma deemuutti jira inni dibbee rukutaa jira makiinaa raddaatii illee qabu daal kara deemu laalaa jira makiinaa raddaatiin qabu tokkochi dibbee rukutu meebii kana warroota gartee amma mootummaarratti hafanii isa faarsan natti fakkaata dibbee rukutaa jechuudha kun gubbaratti bahee akkaataa aartii kana keessatti an argetti jechuudha. Akkasuma makiinaan kun raddaatii illee qabu kophaa isaa oofuutti jira numa laalaa deemuutti jira rukuti jedhaan sirritti rukute kun amma harki dhukkubee yeroo garii lafa kaayaa yeroo inni lolee fuudhee rukutan malee rukututti jira jedhaan shuuf fuudhee tan malee dibbee kana dha'utti seena jechuudha. Dhiibuu eegalee makiinaan harkaa dhaabate makiinaan akkanatti osoo deemuu jiru harkaa dhaabate akkanatti oofuudhaaf ka gurbaan kophaa isaa gubbaa taa'ee rukutaa makiinaan akkanaan harkaa dhaabate jechuudha. Nama waan natti fakkaate kanas ta'uu dhabuu danda'a garuu ammoo
hedduu takkanaa ajaa'ibsiise aartiin as keessatti guutuu viidiyoo keessatti agarsiisu. Kilippii isaa guutuu YouTube chaanaala isaa irraa dhageeffattaniitiin haala saniin isinis akka isiniif fakkaatetti hiikachuu ni dandeessanii ankanaan argachuudha. Dhugumatti hiikeekiyyaan yeroo kana keessatti yeroo gartee sabni dagatame. Yeroo adhantanaa Oromoon gartee siyaasa hedduu laaqamaa keessa jira. Kaan gadadoo hamaa waan takkaa gartee miidhameetu hin beekne. Godinaalee fakkeenyaa fi wal waraansi irratti deemaa jiru kana gaadha bakka garaa gadee bahee galuun dhabe. Haala akkasii keessummeessaa jira waggoota kana hunda isaa jechuudha. Akkasuma ammoo manneen hidhaatis akkasumatti akkuma gartee gaafa wayyaanaatitti akkasitti nyaqiidhaan guutuu jira jechuudha. Kallattii garagaraatiin gadadoo akkasii keessa jira. Yeroo kana keessatti aartii kanas daqiiqaa 5 kana keessa sirba tokkocha kana keessatti haala uummanni keessa jiru guutuu lafa kaahee jechuudha. Keekiyyaan hedduu takkana ajaa'ibsiisan kilippiin agarsiisee fi jechoonni isaallee walitti hogguun laalu jechuudha. Isinis laalaatii akka isinitti fakkaatetti kadhaa tole hayyee waa'ee Iraanii fi Israa'el lola eegalee torban takka keessatti jiddugala bahaa kanaa fi yaaddoo guddoo inumayyuu sila gara lola addunyaatitti tarkaanfatuudhaaf deemaa jedhamee hanga shakkamu takka maaliif ennaan keessattuu eega gartee Ameerikaan itti dabalamte. Odoo sun akkasiin jiru yeroo Iraan keessatti iyyuu jiddugala kaambii gartee waraana Ameerikaa irratti yeroo gartee isiin tarkaanfii fudhattutti bakka sodaa guddatu uumameetiin ture. Ammoo kabiraa ka gartee sila biraankiidha haga namni jedhu takka Ameerikaan maan akkas goote ama bakka nagaa isin hunduu gartee hinjifattaniiti jirtanii kana booda lola dhaabaa sa'a 12 qofa isinii kennee jira. Nageenyi bu'ee ka jedhu ka Tiraamp akkasiin bifa biraankii fakkaatuun isaan hundinuyyuu nuti fudhannee jirra jechuudhaan harka kennan jechuudha. Duuba lolli kun torban kana keessatti haa jennu malee lubbuu namoota akkasuma qabeenya baay'ee barbadeesse. Biyyoonni lachuu biyya olaantummaa barbaaddu biyya gartee yeroo har'an tanaa xichoominaan Ameerikaa dura dhaabbattu tam yoo jedhame yeroo har'an tanaa Iraani. Akkasuma Israa'el ammoo jiddugala bahaa kana keessa ana malee hin jiru yookiin ammoo Ameerikaa jiddugala bahaa yoo jennee waan nama wal qaanfachiisuu miti. Eega ijaaramte iyyuu jalqabuma Ameerikaatu ijaaree jechuun ni danda'ama. Waggoota 70 kana jiddugalli bahaa kun takka nagaa argatee hin beeku jechuudha. Israa'el maa waa wal qabatu dura jechuudha. Akkuma seenaa isii keessatti isiinis agarraatitti kabajni isiin kabajjullee waa'ee guyyaa loltummaadhaan uf bilisoomse haala jedhuudhaan kan isiin kabajju akkasumatti takkaa jiddugalli kun nagaa argatee hin beeku jechuudha. Akkasuma Iraanis biyya gartee umrii dheeraa qabdu akkasuma biyya seenaa isii keessatti akka harka kennattee hin beekne xichoominaan uf ta'eetiin jiraadha. Jiddugala bahaa kana keessatti nuti dubbatu jechuudhaan lola gartee adda addaa hatta kan gartee Ameerikaan keessatti hirmaattu lola gurguddaa akka gartee Sooriyaa, Iraaq hunda kana keessatti biyya hirmaattuudha. Biyya gartee siyaasaan haga isiinuu guddoodha biyya seenaa qabdu akkasumattuu biyya san caalatti ammoo siyaasa keessatti hirmaattu jedhameetiin kaa irraa dubbatama jechuudha. Biyya sanniin lameentu wal waraane. Duuba torban kana keessatti Israa'elii namni tokko itti alaammata jedhameetiin hin eegin magaalaa isii bareedduu san akkasuma gartee iddoolee gartee murteessoo sakuritii ta'an akka gartee damee tikaa ta'e sanniin jalaa daaraa godhu ka Iraanis akkasumatti namoota illee dabalatee keessattuu lolli gaafa jalqaba Iraan guyyaa lama kan isiin miidhamte. Guyyaa jalqaba osoo gartee rukneera dhaabii marii Ameerikaa waliin ta'an san guyyaa lameen san Iraaniin basaasaadha kan isiin miidhe. Maal jedhama asumaanuu addunyaa kanarratti beeki basaasaa jajjaba ijaaratuudhaan kan beekaman basaasaa jajjaba namni tokko waa'ee isaa irraan beekne keessattuu Afrikaa fi jiddugala bahaa kana keessatti bobbaafatee kan jiru Israa'el akkuma addunyaatti iyyuu masoobomoo maal jedhama dhaabbanni isaanii sun afaan Ibriitiin innaa dhaabbata basaasaatiin addunyaarraa beekamtuudha Israa'el. Iraan yeroo garagaraatitti tana qofaa miti yeroo garagaraatitti illee kan isiin karaan isiin ittiin miitu karaa basaasaatiin. Waan si ajaa'ibsiisu gaafa jalqaba haleellaa irra geggeessitu xiyyaara 200 haleellaan kan geggeeffame Ameerikaan kan gaafsan harka keessaan qabulle jette. Inumayyuu Israa'el gaafsan maal jette ni yaadattuumi. Haga Hizbollaa hooggantoota isaa balleessuudhaa fi yeroo natti fudhate Israa'el ammoo yeroo natti fudhanne guyyaa lama keessatti waan hin barbaadu hunda godhe kan jiruudhaan dubbatte jechuudha. Dhugumatti hooggantoota gurguddoodha kan isin jette san amman tana kaammoo hooggantoonni sun ni mul'atanii jiranii jetteeti ibsite jechuudha gaafsan. Iraan duuba guyyaa san dhugumatti guyyaa san hin miidhamte. Akka jedhamutti humna ittisa isiitu jalqaba dhaawame. Isiin humna ittisa san ufitti abdattee humna ittisa kiyya likkii jira jettee eeggataatee turte garuu humna ittisaa dura dhahaniitiin achi booda ammoo dirrima qullaa kanarratti hooggantoota takka takkaadhaan kasi ajaa'ibsiisu kan xiyyaaraan dhahaman qofaa miti. Borumtaa haga sadarkaa basaasaadhaan shugguxiidhaan kan ajjeefaman fa'aa jirachuudha hooggantoonni. Seenanii magaalaa isii keessatti jechuudha. Basaasan Israa'el hangas takka sakuriitiidhaan jiraata. Inumayyuu bar hooggantoota keessa jira jedhamee dubbatama. Basaasan
hooggantoota Iraan keessa jira jedhamee dubbatama. Sababa sanii beeke isinis aartee kan akkasitti gartee sadarkaa itti misaayila irra hiitee dhukaasu akkasuma gartee har'aan tanallee du'aan adabde jedhameetiin kan gartee himamaatiin jiru. Amman tan waan ifaa bilisatti lola waliin bananii fi malee hooggantoota isii yeroo garagaraatitti waan akkanaa kun hin mudata jechuudha. Kun hundi ammoo rakkoo hidheena basaasaatiin innaa karaa Iraan karaa basaasaatiin kan isiin miidhamte jedheetii yaada. Kan hayyoonillee yeroo garagaraatitti irraa dubbatu jechuudha. Israa'el ammoo abbaan barbaade ni daffara jedhee kan hin yaadin kan abbaan barbaade irrumattuu hin yaalama jedhamee kan hin yaadin. Maaliif innaan Ameerikaa duuba jira, Naatoo duuba jira, guutuu addunyaa kana duuba jira. Faallaa kana ammoo Iraan kophaa isii jirti. Raashiyaa fi Chaayinaa fi Kooriyaan, Paakistaan hayzoosii waliin jirraadha malee kun hundi isaatiiyyuu daayirektii gartee Ameerikaadhaan wal dhabuu ni barbaadan jedhee hin yaadu. Kana keessaa akkasitti gartee magaalaan isii diigamte. Humni ittisa Israa'el addunyaa irraa tokkoffaa kan jedhamu santu diigamee misaayilli Israa'el kan qoqqobbiin gartee Ameerikaadhaan waggaa meeqaaf akkas godhaatiin jiru santu magaalaa isii san akkasitti gartee daaressee uummata isii guutuu goda jalatti dho'isuudhaaf dirqamtee guyyarraa uummatatti gartee akeekkachiisni itti dhiyaatu jechuudha. Duuba kan Israa'elii fi Iraan illeen kanarraa kan ka'e hinjifannoo labsan. Akkasuma gartee Ameerikaanis hinjifannoo labsiti. Inumayyuu karaa Ameerikaatiin humni nukleeraa waan barbaadaa'ee fi Iraan harka kennite malee jechuun araara kana fudhatte malee silaa hin fudhattu kan jirudha. Keessattuu Tiraamp kan inni dubbate. Akkasuma gartee Israa'el ammoo ani hooggantoota isaanii jalaa gartee balleessee jira. Bakka gartee misaayilli oomishamu jalaa balleessee jira. Iddoolee sodaa ta'ama yookiin Israa'eliif sodaa ta'ama jedhamu barbadeessineeti jira hinjifannoodhaan. Akkasuma Israa'elii fi Ameerikaan waliin itti dhufanii Ameerikaa irratti illee deebisaa kennitee tarkaanfii fudhattee buufata jiddugaleessaa Ameerikaa guddicha addunyaa kanaa kan kaatar gartee loltoota 10,000 faa qaba jedhamee dubbatamu san hundarratti tarkaanfii fudhattee bakka kana booda lolli hin jiru dhaabbata jedhee Tiraamp labsisanuu Tiraamp maraataan sun innaa uf kabachisiifte jechuudhaan irra guddaa hayyoonni hinjifannoo kana kan argate Iraani. Haala akka kanaa kana keessatti ifirraa qolattee sadarkaa kanatti uf kabachisiiftee torban takka keessatti maaliif innaan Ameerikaan fakkeenyaaf lola akkanaa kanneen yeroo eegaltutti biyya san diidee yookiin ammoo biyya san mootummaa isii dura dhaabbatu san jijjiira jettee tiibseen akkuma gartee Iraaq faa goote akkuma gartee Liibiyaa faa goote biyyoota garaagaraa jechuudha. Innaa kana osoo hin ta'in nagaa alatti amma booda isin diiguu hin barbaannu nagaa godhaa karaalee nutti cufinaa ka jedhu manguddummaa haga sadarkaa Chaayinaa nurra dubbadhu uf kabachisiifte ka jedhu haala saniin hinjifannoo labsan. Haa ta'u ammoo lola keessa wal waraansa keessa nageenyi bu'uu saniidha jedheetii yaadaan hinjifannoon as keessatti gartee namoota nagahaati kan miidhamu. Kabiraa ammoo gartee kan addunyaa guutuutti ajaa'iba ta'ee jeneraalota gaafa duraa ajjeefaman jedhaman nam sadi. Itamaajorii biyyattii dabalatee birgeedi jeneraala dabalatee jeneraalota gameeyyii gurguddoo ka Israa'el ittiin hedduu dhaadattu jira kana. Guyyaa kaabajaa hinjifannoo Iraan irratti gartee kaleessaa mul'atanii haala kanaan mul'isan miidiyaan biyyattiidha kan gartee Iraan jechuudha. Amma beetaa wanni Iraan gabaastu nu biraan gahu maaliifi dhaabbata Google kan nuti fayyadamnu ka Ameerikaa kan nuti fayyadamnu kan tokkollee fayyadamtu isiin jechuudha. Dhaabbata Ameerikaatti hin fayyadamtu nu biraan gahu jechuudha. Gaazexeessota irraa yoo addunyaa irratti faca'e malee duuba viidiyoo kana ilaala amma. Jeneraalonni gartee du'an jedhamaniitiin akkas jedhamaatiin ture ka jalqaba himame suni isaan kana jechuudha. Haala gartan kanaan sadeenuu bakka tokkotti bifa kanaan mul'atan jechuudha. Kuni addunyaatti hedduu takka gaafii ta'a. Israa'el yeroo hundayyuu seenaa isii keessatti jechuudha. Dhugaa himuudhaan hin beekamtu. Akkuma amma basaasaan isii addunyaa irratti iccitii jedhame kana waan gootu hunda iccitiidha. Waan godhe jettus dhugaa miti, waan hin goone jettullee dhugaa miti. Google irra dhaqxee yoo fakkeenyaaf Israa'el maaliif iccitiidha goote yoo jette jiddugaleessa kanatti gartee waan hedduu diina qabduu fi waan gootu hunda iccitii gootii jedhameeti siif hima. Fakkeenyaaf amma nukleeraa ni qabdi jedhama. Nukleeraa seera alaa qabdi. Garuu amanamtuudha jedhame kaama. Kan isiin tolfatte jedhamu Faransaay wajjii waliigaltee 1950 irraa haga gartee 63 akkas jidduu sanitti eegaltee haga 1986tti ifatti tolfatte isiin ammoo himne dhaabbatoota gartee warra saayinsii kana qoratutu akka isiin qabdu jalaa saaxilee jedhama. Garuu seera ala tolfatte akkuma gartee Kooriyaa fa'aatti beeki yeroo har'an tana Kooriyaa, Paakistaan fa'a amma Hindiin fa'a rukneela gurguddaa qaban. Ka Kooriyaa kun amma namicha gartee Noorza Kooriyaa kuni parsantii takka jedhama. Akkasuma gartee kan Israa'elis parsantii takka jedhama. Warrummaan silaa akkasi gartee gurguddaa tolfate sun iyyuu beekamtiin arganne shakkiidhaan jiraata jechuudha. Maaliif addunyaan biyyoota shanan gartee
jalqaba tolfatte san malee eega lola gartee addunyaa keessattuu eega Ameerikaan gartee Jaappaan ittiin haleelte booda namni tokkollee waan kana kan tolfanne waan addunyaa balleessu jettee walii galtee addunyaan tun guutuun ni mallatteessite achi keessaa gaafsan kan mallatteessin Paakistaan qofa jedhama warri kun ammoo kanuma mallatteesse deebi'ee tolfatee addunyaan haga irraa fakkeenyaaf amma Kim Jong haga ammaatti Ameerikaa wayna dhoyti jedhee dhayaan gartee isiin fakkeenyaaf Iraaniin dhoyte iyyuu anaafillee karaan kanuma ka jedhu yeroo isaan bara walgahii hatattamaa yaame innaa wantoota akkanaa kana faa laaltee Ameerikaan sodaa kanaan guutametti Tiraan akkasitti dafee nagaa labsee jedhama. Innaa maal isin jechuu barbaadeeti Israa'el duuba wanna hunda iccitiin qabatti. Amma kana isiin hin himanne garuu ammoo ni qabdii jedhamee himama. Qabdii hin qabdu wanni irraa beekamu hin jiru. Sakuriitiidhaafi jedhama. Google irra seenii sarchi godhiin akka jibsiisi. Yeroo himattu ammoo nama isii ka himuuf hin beektu. Akkasuma misaa'ila nukleeraa qabdii jedhama. Qabiyyeen isaa ammoo hin beekamu dhoo isaan qabatti Israa'elii siin jedhu. Google madaqii ilaali. Sakuriitiidhaa iccitiin isaan beekamu siin jedhan. Garuu nukleera ni qabdi ammoo seera ala tolfattee addunyaan ammoo amanamoodha jedha. Warra seera ala tolfatan Paakistaan, Indiyaa, Noorza Kooriyaa, Iraan tolfataa jirti. Ka amma dhawame kana jechuudha. Isiin hin dhawamne jetteeme. Israa'el biyyoonni afran kunneen seera ala tolfatan jedhamee sadiinuu akkanatti uf eeggatu jechuudha. Israa'el garuu amanamoodha jedhama. Innaa Faransaay fi walii galteedhaan kana tolfatan garaa gartee kaabaatti Israa'el keessatti jedhama. Akkasuma haga bara 1986tti ifatti akka qabdu saayinsiin tokko jalaa saaxila jedhama. Akkasuma misaa'ila nukleera ittiin dhukaasan kan fageenya deemuu qabdi ammoo diiteeliin isaa guutuun isaa hin mul'atu sakuriitiidha. Waan Israa'el qabdu kamiyyuu dhaqiin akka jibsiisi. Innaa kana keessatti duuba maalinni waan garii nin qaba akkasiin hin qabdi jedhamtee sodaatamtu. Kaan ammoo akka isiin bilisa taatee akkasitti ilaalamti jechuudha. Fedhu bakka biraa Ameerikaa naa kennuuf fedhu gartee warra Awurooppaa kun naa kennuuf wanni isii hundi akkanaadha. Iccitii wanni isii hundi jechuudha. Iraanis duuba taraa tana akkasiin hooggantoota dhume jedhame isaan garraa calliftee guyyaa kabaja hinjifannoo isii irratti gadi baafte. Kun hedduutu akka gartee addunyaa guututti gaafii ta'e jechuudha. Saayintistoonni nukleeraa sunillee waan irraa beekamu hin jiru jechuudha. Hoggana akkana jedhamu hojjeese, hoggana saayintistii akkana jedhamu hojjeese gara nama 20 wayii hooggantoota gurguddaa kana qofa jechuudha. Innaa wanni sun hundi gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Kan ammoo miidiyaalee gurguddaa akka Addis Istaandaard hundatu gabaasaatiin jira jechuudha. Jeneraalota sadiin kan akka isaan gartee lubbuudhaan jiran akkasuma gartee guyyaa kabajaa Iraan irratti akka isaan hirmaatan jechuudha. Walumaa galatti nageenyi bu'uu santuu hinjifannoo guddoodha nama hundaaf iyyuu jedheeti yaada. Haala sanii lolli isaanii torbaan takkatti goolabame. Inumayyuu amma namoonni tokko tokko hayyoonni tokko tokko maal jiran amma Iraan amman tanaan nukleerallee tolfachuu dandeessi yoo inumayyuu basaasaa Israa'el irraa yoo of eeguu dandeesse. Maaliif innaan kana booda Iraaniin kanan godhin sanin godhin jedhee namni itti dubbatu hin jiru akka yaadamtee miti. Akkuma reefu isin jedhe bar Israa'el maal jette Hizbollaan torbaan takkana fudhate isin ammoo guyyaa lama keessatti hooggantoota barbaadu hunda daaraa godhe ammoo namicha gartee hoogganaa san ajjeesuun barbaadu malee osoo fedhe guyyaa takkatti mootummaa jijjiirraa ka jirudha ibsin isaan baasan jechuudha. Dubbiin duuba akkas ta'uu diddee sababa kanarraa kan ka'e namichuma maraataa kana dura dhaabattee akkasii of kabachisiisuunis ganaa nukleerallee yoo tolfatte namni itti dubbatu hin jiru jechuudhaan hayyoonni tokko tokko sii dinqisiifataa jiru jechuudha. Hundaafiyyuu baga rabbiin nagaa buusa jennaan abduu moobaayilaa biraa haa qophii biraatii wal deebinutti nagaa annaa tura.